Bismillah, maashaallah, tabarakallah, Eid Mubarak. Hundi keessanuu baga jalbultii ayyaana iidaatiin isiniin ga'e baga wajjumaan ittiin nu ga'e isiniin jecha maashaallah tabarakallah kukisii hedduu namatti toluu fi hedduu akka bareeda ta'e akka namatti yoo ilaalan namatti tolu. Egaa kukisiin bareeda gisee ta'e yoo akkana cabsan haala amma argaa jirtan kana isinii fakkaata jechuudha. Egaa qulqullina sagaleetiif dhiifama sa'aatiin kun sa'aatii 6 meeqa akka biyya keenyaatti jechuudha. Sa'aatii kana riikaardii irratti godhaa jira yookaan sagalee irra qabaa jira viidiyoo kana. Dhugaa dubbachuuf warri ayyaanni jimaata jedhan jechuudha. Akkam akkasiin maaltu isin dhagahame garuu gara kiyyaa jimaata jennaan wallaahi laazim hedduu gammade. Sababbiin isaas kukisii hin dalagannee turre. San sa'aatii haga sa'a kanaa kukisii dalagutti ture. Asitti immoo kennettoo maashaallah tabaarakallaa. Kennettoo akkanumatti laaltanuyyuu agartanii laaltaniitu isinitti isin quubsu jechuudha. Akkuma argitan kana kennettoo kan mi'eessu keessaa mi'eessituudha. Mi'eessituu kana gosa sadii moo akkasii walitti akka nama hororuu godhee kennettoo kanarraa qicee danfisee eegasiitti naqee jira. Maashaallah tabaarakallaa kennettoo kaleessa kaa'ee kaleessa jechuun wanni jechuudha lammaffoo jechuudha. Maashaallah tabarakallah kana fakkaataa kennettoo kaleessa dalagee ture. Kukisii mootu har'a salaamtallee hin daganne assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jarra jirtu hordofte kiyya akkam jirtan fayyaa keessanii hundi keessanuu akkam jirtan dalagaa fi ana laaman isaanan keessanis hin jecha baga jalbultii ayyaana iidaatiin ittiin isin geessin jecha. Egaa viidiyoon kun kaleessa waraabame. Akkuma argaa jirtan saanii seensa irratti argitan jedheti yaada meeshaa wayii gara dheeraa erguuf saamsee qopheessee gidduma sanitti haga namni sun naa bilbiluu jedhee kennettoo kan akaawun viidiyoo godhe jechuudha. Garbuu dura manaan qabaa ture. Garbuun kun amma argaartan kun kan mana ture. Naante wanti alaa bitaniif wanti ala taa'ee bitaniif wanti mana fayyadaman tokko miti kun immoo kan alaa bitee garaagarummaa isaa isinuu ilaalame akkana viidiyoo irratti isinitti mul'ata jedheti yaada. Ka gareessi sun akka waan dhama qabu yookaan akka waan culluqu wayii fakkaata. Kabitame kun immoo bifti isaa adii wayiiti gaggabaabaan beeku gaggabaabin garaagarummaa midhaaniiti garuu dhamarratti akkanumatti ilaaltan garaagara fakkaata. Mana xiqqoo ni qabaa ture wanni tokko waan ga'uunatti fakkaatu inni gaa'inni irraa hafe jechuudha. Garuu immoo kabite kana xiqqootti dabalee xiqqishumsiitti dabalee garaagarummaa agartanii. Innaa sa'aatii kanatti kaleessa kennettoo akaa'aa ture toora ganamaati sa'aatiin kun wanni na barbaachisu kun kana qopheeffadheeti jira. Dhugaa dubbachuuf ayyaana yeroo baay'ee olii gadi jedha waan ta'eef biizii ta'a yeroo ayyaana bakka laf jala ofiin qophaa'u jechuudha. Yaa wanna biraa osoo hin taane kennettoomaaf kuukisiidha kan laf jala silaa hojjetamu. Haa ta'uutii amma garbuu kana irraa dhiquudhaa deema akkuma argaartan kana maaxilaa baasaati irratti naqee irraa dhiqaa dhiqoosii awwaara yoo qabaate meebii jedhe yaa kennettoodhaan isa fayyadamna waan ta'eef qulqullinaan dalagamuu qaba. Akkasumallee naannoo warra daamaa keessaa baay'een keessan kennettoo akkam gootanii dalagdan namni tokko amma kennettoo kan akaayee geessee bishaanuma qorratti naqee keessa bulchee ganama keessa dhimbibee fayyadamutu jira. Dhugaa dubbachuuf warroon akkasii fayyadamtan dhuguma kennettoo isinii jedhamu akkamii eega namni hundi akka fedhe ofiitti dalagaa anillee akka ofii dalagu isinitti agarsiisa. Aga xumuraatti na waliin tura laayik sheer gochuuf hin dagatina kun awwaara baay'ee hin qabu garuu tanuma maaliif wajjin afuufni wajjin dhumna kan jedhu irraa dhiqaa yeroo baay'ee dhiqeetuma kaa garuu akkanatti muddamaan dhiqee jiidha kanaan dhakaa'u dhiqee lafee gogeen booda kaa yeroo takka amma muddamaan dhakaa'aa jira. Sanuummoo yoo jidduunnatti dabalan dhiisee deemuu danda'a osuma jedhu waraabbadhee geessee maashaallah ibidda keenya qabbisiifne akkuma argataan kana kennettoo keenya akaa'uudhaa deemna. Wanti ani jechuun ayyaanni kamsaa jedhee yaadee ture garuu waa hedduu hin geeffannee waa hedduu tottolfatu jira miiree mana keessa ijoollee minaamu. Jimaata jennaan wallaahi laazim akkamitti akka hin gammadee hin beektanii argine isinii waan biraatti osoo hin ta'in bakka wannuma tokko ofirraa geessuuf jechuudha. Yaa ayyaanni keenya yookaan kamsaa yookaan jimaata jedhee waan jiruuf duraan kennettoo guyyaa sadiitti galee akka amma guyyaa arfaffaadha jechuudha. Lammaffoon akaayee ayyaanni jimaata oo ta'ee lammaffoo arbaa kamsaa guyyaa sadii yaa waan mallee jimaata itti lakkoofne guyyaa arfaffaa. Haa ta'u kennettoo maashaallah agartanii akka bareedu midhaan asirrattu kennettoo kana dhama isa barbaanna waan ta'eef gizee akoofnu garmalee gumnee of godhuu hin qabnu gadhamni isaa keessa dhabamutti akaa'uu hin qabnu magaalatti illee dhiisuu hin qabnu akka dheedhiin taane bakka jiddu galeessa sirriitti kan gootanii yoo gubdanii garmalee ta'e dhama isiniin baasu. Garuu magaalaa irra achi dabarsanii irraa har'a jechuudha. Hordoftoota kiyya jalqabarra kana fakkaata akka kaa'aa jira kun akkuma argitan kanatti yaa'u akka isinitti hin dheeranne jedhee ispiidii irra godhe.
kukisillee dalagi kukisii amma dalagi dhugaa dubbatu sa'aatiin kunii halkan keessa biyya keenyatti sa'aatii 6 kukisii sa'aatii 2 akkas dalagee ture eegasii maaliif bakka takkatti gadi hin dhiisne jedhe keenyattu kanallee irratti isin gadhiisaa jira kukisii gara dhumaata irra jira akkuma argaa jirtan kan ammoo asitti rootoo tanatti godhudha deemu waan ta'eef ejersa itti ula itti qadaada ammallee deebi'ee itti ula maashaallah baay'ee takka gurree lama qabdi xibqiidha keenyattuu hedduu namatti tolti. ያው ከኔቶ ጊዜ እትነጣን ብሻን ነፋ እትነቁን ዱረት ብሻን ቆራ ጀላ ነቃ ላስቲኪ ዋን ጠይፍ ጀቹዳ ኮኒን ታኔ ላስቲኪ ዋን አትነቁን ጋሪ ሚቲ ኤገሲ ከከነት ኡሌን ቦድ አስቲ ዲስቲ ቆጴፋደ ዲስቲ ተነ ጊዜ ባ ከኔቶ ትደምሰ ገሩ አመነት ዲቃታ ዱፍቴ ጅርቲ ከኔቶ ትደምፊሱፍ አከ ሞደፌና አሪፈቱ አከ ጊዜ ነምነት ደወለ ብራ ሂንዴምኔ ብሻን ደንፋ ቦለረ ደንፊሴ ብሻን ደንፋ ከነት keenneettoo kan garbuu akaayee kan itti asaraa jechuudha. Maashaallah akkasii dhabni isaa yoo masan itti isinii bahaa gisee danfistanillee yeroo isinii qusata yoo bishaan adda danfistanii itti naxxanii jechuudha. Dafee akka isinii danfu isin gargaara. Ani amma keessattuu waan muddameef boolarii kana gisee lama danfisee itti naqee kan sadaffaa mootuu qorraa itti naqee sanii boolatti qadaada yoo inni dafee walitti deebina ibidda kana jala shoo godhee jira. Akan isin jaa hordoftoota kiyyaa maashaallah kan hordoftutti jira. Ani kenneetti haala kanaan hin godhaasitti immoo meestuu kana qopheeffadhee jira. Qarafaa, qurunfudii, eelii gosa 3 jechuudha. Foolii isaa hedduu bareechaa akkasuma dhandhama isallee ni bareechaa. Dikkoo isii akka nama tumuu godheetti wororaa godheetti kenneetti danfe kanarraa qicee addatti danfisee gara dhumaata irratti naqaa jechuudha. Yeroo ayyaanni borutti galee yookaan iftaanitti gale waan akka cuunfaa loomiitiif sukkaaraatti godha malee guyyaa amma kaleessaa kana uumaatti hin goone qimamii kana malee kun akkuma argitan danfaa jira dhaame salaa lamee asitti argaa jirtanii namoonni hanqina dhiigaa yookaan dammaanasii qabdan yeroo takka takka fayyadamuu dandeettanii kenneettuun baay'ee bareedaadha wallaahi dhugaa dubbachuuf ani garuu hedduu jaaladha waan kamuu caalaa ayyaanaa fi kenneettoo fi gisee ayyaanaa kenneettoon dirqama jechuudha barotamee rabii keenya keessa namni hunduu akka ofii barbaade dalaga malee garuu haala kanaan hin godha. Dhamesa akkanumatti ulaaltanii isinitti mul'ata jedheeti yaada gicee isinitti agarsiisu yaadee ture garuu natti hin tolle ilaalame maashaallah tabaarakallaa garmalallee yoo akkooftan hin gubina garmalallee mootu adillee irraa fuudhina bakka akkanatti akaa waaw maashaallah laastikii yabbuudha garuu laastikiin akka cu'u hin qabu akka inni irraa na jalaa hin jinneef akkasittiin godhaa jira malee jechuudha hordoftoota kiyya kun danfee jira gadi sirriitti ol fudhatutti hin dhimbii bu'anii waaw laalamee akka jiru waaw maashaallah tabaarakallaa jedha isin bira qophiin maal fakkaata. Dhugaa dubbachuuf ani baay'ee takka biizii ta'e jechuudha yeroon hin geeffanne yaa'u gisee birallee boru ayyaanni jecha halkan hin rafuun halkan san dalaga waan hundaa jechuudha. Amma mootu halkan kana wannan dalage kuukisima yaa'u ammallee deemee boruma galgala wannan dalagu kuukisii fi kennettoo ofirraa kuffiseeti jira meeshaa waan akka waan mootu boruma jechuudha inshallah yoo rabbi jedhee garuu dinatti tollee jummaa jennaan baay'ee gammadee jira dura mootu qirna jedhaa ture yookaan bakka beekuun akkasii hundumaafuu kennettoo kana kaleessaa haala kanaan akaayee jira akkanatti dhama isaa keessaa dhama isaa barbaanna waan ta'eef naamusaan qulqullinaan danfisuu qabna egaa bishaan dafaatti naqee boodee bee qorraatti naqee marsaa lammaffaarra jira jechuudha ani garbuu kana marsaa 3 danfisa gisee tokko danfise kun wasitti dhimbiibee akka fudhata gartanii maashaallah deebitanillee marsaa lammaffaa irra kaa'ee inillee wal dafee booda keessaa dhimbiibee ammallee marsaa sadaffaa irra kaa'a maaliif yoo jettan haga dhamni isaa keessaa dhumutti fayyadamuu qaba jechuudha dhama isaatu barbaannee midhaan akkana gubna waan ta'eef dhama keessa dhama hojii gajjisuu hin qabu kana waan ta'eef amma marsaa lammaffaa akkana danfaa jira isallee keessaa dhimbiibee ka'ee ka sadaffallee irra kaa'aa jechuudha gartanii ammallee dhama qaba wallaahi baay'ee bareeda. Furdaa isaatillee jechuudha kanatti yoo fayyadamne hedduu namatti tola kenneettooni ammallee kenneettuu irratti waa baay'ee warri dabalta waan akka kookaa waan akka irshoo minaamin hin barbaachisu irshoo yoo amma muddama qabaattan yoo amma jala bu'ee ayyaanni boru jala watti gootan akkaatama biyyaatiin garaagaraa garuu osoo irshoo itti galuu baatee bareedaa garaachaafillee bareedaa miti kanaaf loomii fi sukkaara mi'eessituu yoo itti gootan gahaadha yaa namni hundi akkuma fedha ofiitti dalagata namni tokko kakatti naqu jira. Namni tokko mootu irshoo sirrii itti godhu jira namni tokko damma itti godha ani garuu irshoollee dammallee dammis gisee tokko yoo seeraanonni gootan itti gootan malee isin jala akka waan taslagallaguu wayii ta'a yookaan wal qabatu wayii ta'a jechuudha yoo haalan ittiin godhanii kanaafuu ani haala kanaan hin godha kenneettootti dammallee hin godhu yookaan irshoo yeroo takka yoo muddamaaf ta'e itti godha. Katuru yoon ta'e irshoo itti gootan amma guyyaa hadhaafoo barbaadan kenneettoon sun boru dhumuu qaba jechuudha yookaan akka badaa godha
haa ta'uti kunoo kariif isinitti agarsiisan haala kanaan danfisee jira. Eegani xiqqoo qabbanaa'een booda kennettoo hundaa gisee sadaffaa zuurii marsaa sadaffaadhaan biibee raawwadhee jira. Kanaafuu mi'eessituu adda danfisee kan akka nama gattame isaa wajji yookaan kan jalatti hafullee qimamima waan ta'eef booda gisee jookitti baastan dhimbiibdanii baasa waan ta'eef wajjuma itti naqaa. Hedduu bareechaa ammaan tanuma kana caalaa wannan itti godhu homtuu hin jiru. Ganaa guyyaan kun lammaffuu waan ta'eef jechuudha. Kan itti godhe itti qadaada jechuudha. Rootoo jalqaba jala osoo bishaan kennettoo danfaa kanatti naqee dura bishaan qorraa jala naquu qabdani waan laastikitti warri dhimbiibdan. Akkasii bakka yoo amma ayyaanni guyyaa lama yookaan tokkotti hafe sukkaaraa fi cuunfaa loomii cuunfaa burtukaanaa itti godhaa jechuudha hangama kiyyaa. Akkasii yoo hundaamu itti gootan immoo sirriitti hin qomoxxuxa. Adaamaan immoo sirriitti waan ta'eef dafee danfaan dafee danfaan beeku. Kana waan ta'eef ammaan tana wannan itti godhe mi'eessituu qofa jechuudha. Amma kamsaa galgala. Kamsa galgala sukkaaraa, cuunfaa loomii, cuunfaa burtukaanaa itti godhuu hin danda'a. Sukkaara illee olaf jalatti gootan sukkaaruun danfisa irshoon isin barbaachisu jechuu barbaadetti kennettoo kiyya asitti raawwadhee jira. Kennettoon kun kaleessa dalagamee amma immoo kuukisii kana amma sa'aatii 2 hanga 4 kuukisii dalagaa ture. Viidiyoo bakka lamatti poost gochuu waan itti ulfaatu bakka takka isinii hidhee aannan kana waan biraatiif fayyadame kuukisiif osoo hin taane waan birallee asumaan dalaguu hidha. Akka kuukisillee kun asumaan dalaguu hidha jechuudha. Hordoftoota kiyya luluuqiin booda kun warcillee asitti akkuma madaabaraa eegeen asitti qopheesse. Egaa kuukisii tanaan dura akkaataa itti dalagu yeroo baay'ee isinii hojjedhee jira. Kanaaf tokko farraa kaasee yoo micuqurraa kaasee isinitti agarsiisuu nama bu'aan qabu. Haala kanaan ammaan tana eega micineen booda walitti dachaana jechuudha. Kanaaf laayik gochuu hin dagatina turtiin keessan ammallee nama wajjin haa ta'u. Egaa maashaallah tabaarakallaa akkuma argitan kana hordoftoota kiyyaa paatiraa kana dhugaa dubbachuuf osuma beekutti godha hin kaasu. Hin kaasa garuu amma wal qixxeessa kanatti godhee cinaa tokkoon hin bilcheessa cinaa tokkoon hin bilcheessu cinaa tokkoon hin gubaa cinaa tokkoon bareeda baasa jechuudha. Asitti immoo waamaan godhu malee jettee maashaallah barattee jirti naante ilaalame maashaallah bareeda goote firee baay'ee goote paatiraan anaaf sirriitti bakka tokkoffaa taate kuukisiif paatiraa adii tana gurraachi kun ka'eelee daabboo hojii bite daabboof bareeda sanuttuu yoo koobaa jala gootanii zayitii farcii jala dibdan jechuudha. Adiin tun garuu maashaallah wallaalaa kuukisii takkitti hin balleessitu itti gootan. Ana gurraachi kun gimmaasha isaan jalaa badaa yoo itti godhe. Innaa asitti mootuu kun okaakaa olleetti goonee kuukisii aynaa lamaan keenya kana qopheeffannee jirra. Maashaallah tabaarakallaa ammallee irra deebiidhaan baga jala bultii ayyaana iidaatiin ittiin isin ga'e isin jecha ayyaanni kun egaa kan milkii kan rizqii isiniif haa ta'u isinin jaa hordoftoota kiyyaa kunuu maashaallah paatiraan isinii jajaa turan agartanii durallee kuukisii maaf keekiif bite garuu ammoo osoo san guddaa bitadha jedhu ka jedhu gaabbe jechuudha. Wallaahi laazim maaliif kuukisii isirra gootan taanaan paatiraan hundi tokko ta'e hin beeku garuu anaaf maashaallah isin argaa jirtan fireen takkittiin isin jalaa hin qisaasoftu yookaan kun badee kun gurraachate kun akkasii wal qixa bilcheessiti maashaallah garuu diqqisuudha waan ta'eef. Egaa viidiyoon kiyya kaarraa kanumaan raawwateeti jira hordoftoota kiyyaa kuukisii amma dalagee kennettoo kaleessa bakka takkatti viidiyoo gabaabsee daqiiqaa 10 wayii qofa poost isinii godhe kuukisiin ala bareeda inni bahee jira kunoo kuukisiin bareeda ta'uu isaa yoo dhabsitan akkanaaf farfar jedhu qaba jechuudha hordoftoota kiyya yoo aannan itti gootan isin jalaa jabaata aannan ittiin galchinaa yoo itti galchitan xiqqishuma jechuudha sukkaarumaan akkasiin sukkaara kuruufoo ta'e malee. Egaa viidiyoo biraatiin immoo yoo rabbi jedhee walitti deebinaa hangisti hundi keessan bakka jirtanitti fayyaa keessa naa turaa hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja warri sabskraayibiin godhi immoo sabskiraayib gochuudhaan maatii kiyyataa warri sabskraayibii gootanii daawwattan laayik sheer gochuu hin dagatinaa yaada keessan illee barreessa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti halkan keerii isiniif haa ta'u iid mubaarak isin jeera hunda keessanuu bakka ittiin isin ga'e egaa walitti dachaanutti nagaan naa bulaa baay'ee.